الحمد لله. صلاة وسلاما على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آه، warri tokko tokko warri beekumsi isaanii fagoon ta'in du'aayii kadhatamaa jirtu kana akka waan beekumsaan kadhatamaan jirree warri itti fakkaatu ijoolleedhaan ba'an. Nama guddaa miti ijoolleen. Ijoollee xiqqishoo irra ijoolleen beekumsaan itti jirra. Nabi Muhammadiitiitu suguda warra Madiinaa keessatti du'aayii kadhate. Qooshaa warra Madiinaa keessatti qooshaa ni beektaa? Bukoo bukeessanii qicatan. Qooshaa keessatti du'aayii kadhateefi timira isaanii keessatti gama biraatiin inaba isaanii keessatti qabeenyota garaagaraa keessatti naggada ishii keessatti Nabi Muhammadiitiitu du'aayii godhaa ture. Du'aayiin biyyaaf godhamuun aadaa ambiyaati. Aadaa ergooleeti. Karaa Nabi Muhammad. Kanaaf hadiisota gurguddaa keessatti argatu dandeessanii ijoollee yoo nama jala deemtanuma irra gaarii waan komentii jaanii barreessaniin qabdu ijoolleen humaan beeytu yoo usaniituma dhaggeeffata aamin jaan irra gaarii aamin jaa ijoollee tiyya aamin jaa jazaakumullahu khairan aamin jaa. Iddoon kun iddoo barmootaati, majlisa magaalaa Machaaraati. Iddoo beekumsi bal'aan irraa kennamu waan komentii ati amma afaan Oromootiin jala barreessitu kanaa miti. Kanaaf ijoolleen teenya aaminuma jaa. Suguda keessatti du'aayii godhaa jirra. Qarshii keessatti qarshii ni beeyta. Makiinaa keessatti, xayyaara keessatti, mana nyaataa keessatti, dukkaana keessatti. Dukkaana jechuun meeshaa shaqaxaa jedhan kan wantoota namni daldalatee irraa jiraatu kana qotatee irraa jiraatu kana barakaa keessa kadhataa jira. Kanumaafuu kun aadaa Nabi Muhammadii. Aadaa Nabi Muhammad kana jaluma deemiyaati. Jala deemin seenjaa. Aamini sirraa eegama. Jazaakallah jabaadhu.